jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nutis nagaa jirra galanni waaqaaf haa ta'u sinoo akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu siniin jechuu jaalanna kan biyya keessas biyyan baasirtan ta'e nagaa keenya sinaa qaqqabu bakka jirtan lafa jirtanitti siniin jenna akkam jirtan fayyuma keessa nagaartan nuti nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u asin nu geeka egaa arras immoo deebi'ee dhufee jira. Maaliif ani seetanii waa'ee egaa namni warri nu arrabsitan ilbaanyi siniif nuti wanuma jiru hojjenna jechuudha. Arra dhugaa dubbachuuf alan jira kaameraan kiyyaa adeemu jira bakka hojiitiin jira jechuudha. Beektanii miti yeroo bakka hojii kiyyaatiin jira. Kanaaf ani xiqqoo kaameraan adeemu jira. Innaa maafaan seetanii waa'ee dubbachuu nu naqaanessa ayyuutuubii jechuudha. Waa'ee Saayidoo dhimma Saayidooti dhimma ayyuuti miti dhimma Saayidooti dhugaa dubbachuudhaaf nuti yoo irratti hojjenne waa'ee waan Saayidoo jibbinee yookiin immoo ayyuu jibbinee isinitti fakkaata. Nuti garuu jaalala isaaniitiif dhugaane jechuun dhugaa dubbachuudhaaf Saayidoon baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Maaliif baasii inni baasii san hunda baasee baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Baasii san hunda baasee yoo har'a ayyuun ol kaatee kun jettu sinitti dhagahama dhugaa nama taatanii jechuudha. Innaa kanaaf ayyuun immoo inni kubsattee siirii itti godhanii maalitti godhan miti dhugaan ayyuun baateerti. Dhugaan wanna baddee baatee jirti. Kinoo bashuulaa biraan jira dhugaa beektanii maali bashuulaa jechuudha kuni suuqii gurguraatan irra jechuudha. Gabaa gurguraatanii gabaan akkanatti nuuf ni garuu barri kee gaccufeetan jira jechuudha. Kanaaf dhugaan baatee jirti. Dhugaan Saayidoo baatee jirti. Maaliif akkuma beekamu egaa haati manaa Saayidoon beektanii eenyudha maqaa ishee Summayyaan jechuudha. Dhugaa baasteerti. Asii kinoo sagaleen ergamee fi ayyuun maalirraa akka ishiin jirtu ayyuun maaliif akka Saayidootti heerumte maal akka Saayidoo irraa barbaadde dhugaan himamee jira jechuudha. Maaliif ishiin duruma ayyuun jechuudha qabeenya Saayidoo suuxxe malee Saayidoo jaalatteeti miti dhugaa dubbachuu baay'een tokko nama jaallata dhuguma yoo ta'e jecha namaa yoo ta'e garuu hin beeku egaa sagalee dhaggeeffatanii hin jirtan yoo ta'e warra afaan Amaariffaa hin beektan ta'a baay'ee keessanii yaada dubbachuu nama dhibe malee ijoollee Oromoo afaan Amaariffaa namni nageenya hin jiru mitiira. Kanaaf dhugaa baasteerti asii hiriyyumti ishii hiriyyaan onnoo jechuudha ayyuu. Summayyaa irratti sagalee qabdee maal jetti ishiin Saayidoo jaalatteeti miti egaa qabeenya keessan isin qabdan fo'achuu fi qabeenya keessaniif ishiin jaalatteeti miti kanaaf kas itti deemtee kanaaf jedhamtee jirti ishiin egaa Saayidoo irraa nirbata qabeenya inni qabu kan irraa qooddachuu fi kanaaf ishiin kan isatti heerumtee jaalalaa miti jedhamee jira. Egaa akkuma beekamu dhugaa ta'ee soba ta'ee hin beekamu. Egaa sagalee Summayyaan dhageessisteerti miidiyaa irratti ol baastee dhageessisteerti jechuudha. Kanaaf ishiin jedhamtee jirti. Egaa dhugaa yoo ta'e dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Qabeenya maal godha? Qabeenyi koo gannee deemna qabeenya foonnee hin deemna asumatti lafa kanatti gannee deemna waan ta'eef dhuguma yoo ta'e dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa yoo wanti kun soba ta'e immoo egaa sobas ta'uu hin danda'an beekamu. Ani kana yookiin beekatiif ishiin mucayyoon fakkeessuuf Summayyaan jettiin na fakkaate. Egaa kan of duuba ilaaluuf namatu natti dhufe jireetani. Egaa bakka suuqiin jira siniin jedhee jira. Kanaaf dhuguma ta'e soba ta'e hin beekamne hoogaa ta'e dhugaa ayyuutti baay'ee gaddan gama kootiin akka kootiitti baay'ee nutti gadda. Maaliif qabeenya biyya lafaa humna faayidaa hin qabdu. Har'a gizee kana qabeenya hin jira. Qabaatanii jiraachuurra abanii jiraachuutu caala. Maaliif warri qabeenya qabu koo rafee bulaa hin jiru. Warri qabeenya qabu dhugaa dubbachuudhaaf rafee bulaa hin jiru. Halkan akkanuma taa'aa bulan. Iyyeettiin akka teenyaa sanatu rafee bula malee kan qabeenya qabu rafee bulu. Garuu hiyyummaa jechuun immoo fayyaa malee qabeenya homaan gochuu. Kanaaf dhuguma hayyuun yaada kanaa qabaattee kanaaf jettee badde taanaan baay'een tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa kana jedhamee jira hin beekne an dhugaa ta'e soba ta'e egaa hin beeknu wajjumaan kan laallata
Maaliif dubbiin sobaa miti Summayyaa sagalee mucayyoo ageechisiisteerti. Mucayyoon immoo akka biyya kana teessee Summayyaaf ergitu naannoo Ayyuun jirtu jira. Ayyuu kan barbaaddu qabeenya isaatii qabeenya irraa qoodachuuf yeegiddi samaanaan saafamee jira miti reedu guyyaa sani sargii waan ta'eef samaanaa saafamee jira samaanaa. Kanaaf bakka niitii samaanatti jechuudha seerri godhamee jira. Ishiin hirbata kana qoodachuu hin dandeessi jechuudha. Innaa kanaaf seentee ishiin jaallatteeti mitii kana barbaaddee jedhamee jira. Dhuguma yoo ta'e egaa Ayyuu dhugaa lapheessiif haa banu dhuguma yoo ta'e jechuudha. Maaliif Saayidoon si akabbaree ati biraankii agaroonni kan goe bakka ati lubbuu kee hin balleessinii jedhee namaa gadi hin ta'in jedhee. Egaa sinisne na fuudhee na si fuudhee waan hundaa si guute nama kamiyyuu walitti diggisiisa argitanii jirtan. Egaa jalaayis viidiyoon kaameraan miimoorii nu jalaa badee jedhee innaa kanaaf kan gadiifamee waa'ee tokko gaariidha. Viidiyoon gadiifamee jira. Kanaaf dhuguma Ayyuun qabeenyaaf jettee Saayidoo taate sana baay'ee tokko nama aarsa dhugaa waaqa baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Korroon lafa fuudhee in korraa dhugaa korreen lafa fuudhee Yesuus akkamitti korraa inna gini bubbisaa keessatti hin qorre jechuudha. Warri biyya arabaa jirtan galtanii qorra kan akkamitti barattan ani hin beeku. Innaa kana fakkaataa Ayyuun argamtee jaalallee biraa qabdii jedhamee jira ammas. Dhugaa ta'ee hin beeknu dhuguma yoo ta'e Ayyuu bakka takka Saayidootti seentee Saayidootti deebi'isiin jenna. Egaa kana fakkaata dhugaa viidiyoo isinitti dheeressuu qorrillee nama mudde nagaa naaf ta'a. Viidiyoo keenya sabiskiraayib laayik sheer nu godhaa.